Asoosama Hawwii Kutaa 18ffaa barreessaan Isaayas Hordofaan. Booda Minilik goobanaa nugusa Oromoo jedhee muudee ture. Garuu hooggantooti mootummaa Minilik Oromticha kana biyya Oromoo irratti nugusa jettee muuduun kee mootota Oromoo tokko godhee wal taasisuudhaan sirratti fincilee aangoo sirraa fudhata jedhanii itti himan. Afeerraa tokko irratti summiidhaan isa ajjeesisan jedhama. Aasee Minilik biyya Oromiyaa hunda erga garboonfatee booda Jimmaan Abbaa Jifaariif Gommaa Dachaammaash Bashaashii Abbooyyeef Geeraa Dachaammaash Walda Goorgis Abbooyyeef mootummoota Gumaa fi Illuu Abbaa Booraa Dachaammaash Tasammaa Naadoof kenne. Wallaggaan ammoo bakka sadiitti hire. Leeqaa Naqamteen Dachaammaash Morodaa Bakareef, Leeqaa Qeellamiin Dachaammaash Jootee Tulluuf, Arjoo fi Horra Guduruu ammoo Raas Damisoo Nabsuuf kenne. Akkuma kanaan goobanaan kana hunda dhamee Minilik biraa galata dhabee uummata Oromoo biratti ammoo gantuu Oromootaa garbummaa halagaa jala galche jedhamee jibbame jedhan. Kana booda jette Hawwiin haasaan isaanitti tole. Obbo Ayyaanaanis haasaa isaanitti fufan. Egaa akkuma sitti odeesse Minilik Jootee Tulluu Dachaammaash jedhee muuduudhaan gidaamii duraan bitaa ture irratti Anfillootti dabalee guutummaa Qeellam irratti mootii godhee muude. Dachaammaash Morodaas laga Gibeetii kaasee hanga laga Daabbusii olitti mootii godhee isa muude. Mootiin Leeqaa Billoo Garbii Jiloo, mootiin Leeqaa Hordaa yookaan Qumbaa Arjoo, Tuuchoo Daannoo fi mootiin Leeqaa Sibuu Geendaa Buushan tokkummaa uummataanii sirna nafxanyaa jalatti hin bullu jedhanii Minilik irratti fincilan. Garuu humni waraana Minilik meeshaa waraana Xaaliyaanii fi Faransaay irraa kadhaan argateen kan gurmaa'e waan tureef hunda isaanii injifachuu danda'e. Hawwiinis silaa akkaataa amantiin kiristaanaa Wallaggaa galee natti himtanii turtanii, garuu akkaataa amantiin Islaamaa Wallaggaan galee natti hin himne jette. Obbo Ayyaanaanis gaaffii gaariidha. Kanan irraanfadhe na yaadachiifte. Amantiin Islaamaa Wallaggaa kan galchan Sudaanii keessaa dhufanii biyya Dachaammaash Jootee kan weeraran Ansarootaadha. Ansar yookaan maandistooti kunneen Asoosaa baambasii qabatanii gara keessaatti ce'uudhaan biyya baay'ee qabatanii. Maandisoota malees Morodaa jalatti hin bullu kan jedhan Asoo keessaa Waacoo Dabaloo, Mandii keessaa Waaqolchoo Kuusaa, Aayira keessaa Goondee Tufaa fincila kaasan. Fincilli isaanii kun immoo maandisootaaf haala gaarii waan uumeef humnaan waraana Morodaa naannoo isaanii keessaa baasanii giddugala isaanii iddoo Najjoo Guutee Dilii jedhamu godhatan. Kanumaan gara waggaa tokko turan. Waggaa tokko kana keessatti uummata Oromoo naannoo sanaa kan amantii waaqeffataa hordofaa ture amantii Islaamaatti jijjiiran. Amantiin Islaamaa haala kanaan Wallaggaa seene. Maandisooti yeroo naannoo sana qabatan Dachaammaash Jooteen weeraroota halagaa biyya isaa weeraran ofirraa faccisuuf humna dhabe. Waan kana ta'eef Naqamteen dhufee haala itti humna argatu Dachaammaash Morodaa wajjin mari'atan. Marii isaanii kanarrattis Minilik humna waraanaa akka isaaniif ergu dhaamsa dhaamuu akka qaban walii galan. Booda garuu Dachaammaash Jooteen hamma dhaamsi Minilikiin ga'ee as deebi'utti yeroo dheeraa fudhata jechuudhaan gara Shawwaatti qajeele. Utuu Minilik biraan ga'een Raas Goobanaa humna waraana isaa wajjin geedoo irratti argate. Haala jiru hundumaa itti hime. Kana booda battaluma sana Raas Goobanaa wajjin deebi'ee Naqamteen ga'anii waraana Morodaa dabalatanii Ansaroota lolanii hanga biyya isaanii Sudaanitti ari'anii Wallagga keessaa baasan. Kana booda Raas Goobanaan hooggantoota finciltoota Oromoo du'aa fi hidhaan adabuudhaan gara geedootti deebi'e. Aasee Minilik Leeqaa lamaanii wajjin waliigaltee godhatee waliigalteen kunis
biyya Morodaan mootii ta'ee bulchu keessatti Minilik naftanyoota maaraa fidee akka qubachiifne. Kanaafis Morodaan Minilikiif waggaatti warqee waqeeta 500 ilka arbaa faarsullaa 100 midhaan garaagaraa fi damma safara hin qabne akka gabbaru walii galan. Kana malees humni waraana Morodaa Minilikii akka gargaaru karaa dhiyaa mootummaa Ingilizii yookaan Sudaanii wajjin dhimma salphaa ta'eef malee karaa humna waraanaatiin akka waliin quunnamne dhimma gurguddaa gara Minilikiitti akka dabarsuu waliigaltee godhatan. Waliigaltee kana malees ilma Dachaamaash Morodaa Kumsaa Kiristinaa kaasee wal firoomfatan. Hawwiinis isa dura egaa Oromoon maalitti amanaa ture jettee gaaffii gara biraa dhiyeesse. Egaa akkuma sila sitti hime utoo amantiin Kiristaanaa fi Islaamaa biyya Oromoo hin seenin Oromoon waaqaa fi lafa namaa fi uumaa hunda kan uume waaqa tokkotti amana ture. Amantiin lamaan kunniin Oromiyaa dhiyaa kan seenan akkuma amma sitti hime gara waggaa 100 asi. Isa dura Oromoon amantiin garaagaraan qoodamne ture. Obbo Ayyaanaan kan beekanii fi kan jaarsolii biyyaa irraa dhaga'an Hawwii haasofsiisan. Hawwiinis isin dhalooti keessan eessa jettee gaafatte. Obbo Ayyaanaanis kan koos Wallaggaa Sayyoodha. Dambidoolloon bayeessaa sayyootu balleesse malee itiin dhirsaaf gaariidha sanyootu balleesse malee jedhu kaan immoo dambidoolloon bayeessaa najjootu balleesse malee niitiin dhirsaaf gaariidha sanyootu balleesse malee jedhan kokkolfaa. Hawwiinis xiqqoo akka kolfuu taate Obbo Ayyaanaanis itti fufanii bara dargaggummaa koo yeroo akka kee sirba aadaa nan jaalladhan ture jedhanii weeddisuu jalqaban. Sayyoon sirban beekuu hin mammaaka malee aayyoon jibban beektu si tommaata malee sayyoo buna eelee yaa baala tarii koo anoo sumaneene yaa baala qamisii koo sayyoo keessaa baanee sayyoo darbannaare aayyoo keetti baanee wayyoon salphannaare. Yaa laaloo bocoloo bokkaa rooba gannaa yaa washoo mosholoo kottu daadoo naqannaa bokkaana roobuu yeetiifuu na caamuyee jonkaa ija jooruu yeeshiifuu na dhaanu sooriyaallee ooshoo yeessat badhaadhe hin quubne foolii kee qilleensatu na saame sooriyaallee ooshoo dhalattuu tajjeesee faana kutee gatee waa biraa kee yaanne ayaattuu laphee kee baanaa gudeeda manni heddee jabanee daaran darratti yaasinjee jirgifee ati jaaji sirbii anejjeen safaree gurdaa gajjallaatti yaata sammaa naadoo yaa isa illuu jiru maa boossanaan jettaa kananiyyuuf jiru birbir daaktu nyaatee baaroo gubbaa ciisa birbiratu daabee yaadahoo gurbaa diimaa wayyaa fardi bitee namni tokkon uffatu sima gumaa malee hammana bareeddee tokko sin uffatu hirta bunnaa malee hirtaa bu'uu mannaa iftaan du'uu wayyaan an uffadhu kan obbo Jooteeti maataba siin bitaa shaashii siin dabala kanarraan danda'u ganzaba ijoolleeti kan dhala booddeeti buraayyuu abbaa gosaa dhiqatee dibatee miila waaran qabu ammatee mudhii kee dhungatee hidhii kee namna ayyaana qabu kumsaa margoo eebbaa kolleetti misilee korsaa gobbuu tufaa qaqqeetti misilee yaasinjee jirgifee kan mi'aayin dhumne kan gubeen dhaamne maal sitti bixxilee jedhan itti fufaniis. Kotta waara haana hawwaara karaadha hundeen botoroodha kotta maara taana amaara shawwaadha hundeen Oromoodha Oromoon xuruudha si fudheen xuruura kondoreen sidaamaa boddoseen si caala si buunna qayaa walloo ganda bookaa guduree si fuudha yaantala koo sangaa booqaa gurguree sangaan booqa maal bitaa amoolee 2 bitaa si fudheen gala jennaan obboon kee galuu didee obboo keessa quxisuu rabbi siif guddisu gogorrii namaamotaa didibbeerran qaaritu
Moosholii shammaanotaa hin diddee yaa galituu. Gabaayaatu gabayyaa naccii dhagaa rukutee. Yaa waccaatu akka ammayyaa. Yaa lallaaftuu akka wayyaa maaltu garaasi kutee. Hagabuun oolee bulee waarsaa maqaan waamanii. Basaquu koomee lulee baacuu afaan aannanii. Gaafa nama taatanii anoo kaleessan bu'e wallaggaa yoomin ce'ee. Loommoon akka leencaa dhalee wal dhabnaa yooman se'ee. Asfooyi tarattarii anis fooyin tarattaraa. Wallittuu foon turree atis sobii dallanii anis sobeen dallana. Walitti loona turree akkan tuutaaf adurree. Walitti loona turree akkan tuutaaf adurree. Yaa buddeena boqqolloo yaa adii akka sabbataa. Namni ollaa shaggee jiru utuu nyaatin gabbataa. Abbaa turaa garbaayii saasiggii ijaajjee kolfaa. Afaan ulaattas bayii waa sitta saaseen darbaa.